عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتني قبجلتوتا في وردفتوتا خيّجا أكا من أغانا قبدني ججباتني سيين جيتشا بديت انجرد لي داود اللي بودي ستنجرا نما جرقا الحمد لله خنوس جيني دبينو إيمان نورا أوفتي سنر اللي إيمان أوفنا جنت أكا ستك رايد دون التديسن جتنيغا نمان تيسفتو الرس والنبافتي أكا ميسن نغانا قبدن والله جرى خنوس جيني غلط ربيتي الرسقا akkuma beekamuga dubbiin biiftuun jala dhaabbatu ittee jirti. Jaarsi ishii khatti dhufe ennus jaarsi itti dhufe mee hagamitti waraqaa sanillee irraa fuutee jirtime. Jaarsi duraanuu kun waa jaarsaa miti gaanuma hijiban malee jaarsuma duraanuu matee ta'ee dhuguma akkanumatti dhalaan tun lafaa kaatee akkanumatti jibbitee jaarsan ariitu. Silaa isumaa waan qabu qaba malee ishii lafaa kaatee akkanumatti ariitu. Amma maa ku dog mati katti guju mala mamosa di wajjin bulanii tuma waraqaa harkaa fuutee cirtee laalmee gowwummaa qaalicha kana waynuma gowwaadhati yaa qaburree janii laa habla walaa quwwata dhugumaan gowwaadha akkamitti dhalaan sirraa fuutee waraqaa cirti maali moo aturraa qabduga moo atuu dhugumaan waan jirtu jira moo taan ijaartii biraa qabdaa gaaffinja silaafis ijaartii nama dura 5 fi 6 kanatti ga nama boodan lakkooyte tana maaltu ganaa fedhaa miti oduu galle ijaartii tantee taate hin feetu jechuudha. Duuba akkamitti waraqaa sirraa fuutee jirte? Akkamumatti waraquma odooti teessee jaallaltee agartuu sirraa fuutee ciruu dandeessi ishiintu. Maal irratti? Maallaqa sii kennu wayya. Waraqaa san jirtee maallaqa sirraa fuutee waynuma gowwaadha. Gowwaa hambaan qabne daa gowwaa sukkara irraa buka jedhan saneeti. Ati gowwaadha. Wallahi ati baqara hijaaba. Akkamitti jaartimmee silaamee jaartin akkamitti fuutee waraqaa ijatan tee duratti akkamitti cetti maqasaan keef xiqqoo takkallee yaaddooti moo jaartii miti duraan waraqaa hijibaatti baafte moo akkami sila dubbiin tun waan nama dhibu namni jaartii fi takka onnillee dhaban sombaatu nama dutaayi akka ishiin gaa moo waatis Abrahaam jalaan hafin jettaa moo akkam juuni barbaadde garuu alhamdulillah waa takkallee namni naman godhu waan rabbiin naman godhin ilmi namaa humaa nama godhuu danda'u wanni ishiin gootus waa fiduu dandeessu garuu gaa rabbuma biraa wanni hundi rabbumarraa beekte yoo duraan gaa rabbumaan nutti nama lafaa kaasee nutti ajaje waan jennu qabu rabbumti nurraa sinaa dhorgu biiftuunis rabbumti nurraa haa dhorgu maaliin jaanii mitanii aadi silaanni jaalatee iraa kanarrallee ifirraa illee fuudhe yoo silaa jaalala ishii qabaatee fuudhe asirraa akkana wal guburra assan akkasuma uroo wayyaa'u alhamdulillah wardaa rabbi qabdi waan akkan taatu garuu asumarraa akkanatti wal iyyisiisu ammumallee jaarsitti as ba'e yennaan kunis kun waraquma sanillee duraa waraqaa san sodaattee silaa gadi nurraa jettenne amma inni sodaattuun jirtu jechuu kalaas waraqallee irraa fuutee cirte maal sodaattee amma booda waraqaan ciramte waraqaatti kanne qaallichi cirsiise waraquma sanillee amata jaan kanaa uluma deemanii maal godhaa amma cirsiisetti kanne maaliif akka ishiin Abrahaam kana heerumtu keessaa qabamu maaliif gogo maaliif namticha nooti wanni waraqaatti kannitee amma waraqaa cirsiiftu amata jaa'u deemutti hin jirtaame waraqaa kana fuutee maaliif isi garagalchite halkanuma tokkocha ammoo wajjin bultan sanitti gara si galchite narraa dhaabbadhu maati maallaqaan gafeeten sitti gallakkisa Abrahaamin heeruma siin jetteetti waraqaa sirraa fuutee cirte jechuudha. Ma eega akkamitti waraqaa kana sirraa fuutee ciruu dandeesse yoo akka ishiin tungaa silaa dhaabbattu Abrahaam irrallee dhaabbattu yoo kajettu taate waraqaa kanatti kannitee waraquma tanaa sodaattee gaa yoo mataa qaqqabattu amma sodaattee mataa qaqqabattu dhabdee jirti waraqaa taragaa waraquma tana sodaattee mataa ishiin qaqqabattee sila wanni xiqqollee taatu gaa qaqqabattee jechuuf yoo gamma waraqaa sirraa fuutee cirte tan ardiin bal'attee jechuudha khalaas ishiin itti mafufuu malee wanni biraan jirtu garuu gaa namuufuu waan rabbiin qoode namuu hin dhabu yoo rabbiin qoodefis yoo qoode isaa ishiifis qooda ta'es nu argatti manjoo maalin godha eega yoo wayi itti godheetin dhamaasaa maareen godheetin dhamaasaa sanirra yoo sila akkanumatti inninis gaa rabbuma faatti kadhattee gaa rabbina jaalachiisettee jaalate yoo wal fuudhan irra waysha waatti gootee dhamaaftee araddarraa galchuu maaliif feeti ishiin siilillee garuu waan rabbiin naman godhin waa takka namni nama godhuu danda'u insha Allah rabbumaa jira
rabbumti gaanutti nama lafaa kaase kun rabbumti nutti kaase kun nurraa gassi haa deebisuun siin ja'an maali siin ja'an du'aawwan sii godha yaa biftu obboleetii teenyatillee Oromoodha garuu an sin arrabsullee dhaganallee deebi'eeti du'aawwan sii godha maali siin ja'anti jaarsa kiyyallee garuu yoo inni silaa yoo hasi jaalatu taatee barsi jaalate sirraa maraate akkan godhuun qabu baranillee inni akkan godhee sirraa dhorguu danda'uun qabaan yoo inni si jaalate suma fuudha garuu yoo inni si jaalate akkamatti haasi fuudhu malee siiriin itti godhee dhamaasaa ittiin deddeemini siin jaan yoo intala Oromoo taate innillee intala Oromooti ilma Oromooti wanni hangi tana duraa gooteewu gayaadha siif alhamdulillah rabbumaa isa san keessaa baase atillee waan keessa kuttan namuutu ni beeytanii mitire takutte ramadaanni rabbii dhufee jira soomanaas deemu jira kun torbaan tokkicha hafe rabbi kadhadhu atillee astaghfirullah jennee duuba deebinee rabbi haa kadhannu haa ifirraa astaghfirullah jennee rabbi keenyatti ol gorru waan duraan balleessinu daraarama rabbi keenya hawaa kadhanne nu wayyaadham rabbi nu faa araaramu waan dabarte hunda hawu ani fi gara kiyyaan dhiifama siin ja'a biftu waan dabre hundaa'u dhiifama sii godheetin jira atillee dhiifama naa godhin ja'a garuu yoo intala Oromoo taate ramadaanni rabbii dhufee jira tooyibadhuun siin ja'a tooyibadhu malee ammallee lafaa kaatee siiriin godhattee ramadaana dhufa kanalleedhaan hin deddeemini waan duraan dabre san hundaa'u rabbii kan keetitti ol gorii tooyibaa rabbii godhi siin ja'a wanni hin juun jirtu ani garuu jaarsarrallee fuutee walaqallee cirtee wanni jechuuf hin jirtu yoo si fuudhuu fedhe Ibrahim inshallah kanumatti waa si fuudhu yoo si fuudhuu fedhe yoo inni si fuudhuu fedhe aadi ammoo ati siirii itti godhattee hin deddeemin wanni siimoon siirii itti godhattee wanni siirii itti godhattee katti iyyitee miyyootaan gaa'eenyu maraatitti katanteetii sanii wal taatanii siirii maanaas si geessette ishiinis onni jettuuf hin jirtu jibbaadha wanni akkanaa rabbii biratti illee dhoorgaa ilma namaa biratti illee waan rabbii fi ilmi namallee hin jibbu jechuu wanni siirii jamtu tun dubbumattuun toltu siirii inshallah siiriilleen baxalawaata akka naman gootu rabbii haaliqattee wate ol gorte tawakkaltu rabbii jira jettee yoo rabbii kan keessatti ol gorte siiriin waan akkasii gootu siirii sanirra yoo amma firraa dhiiftee tooyibattee raamata rabbii yaa rabbi raamata naa godhe tadabartee wettee rabbiin tadabarteefu dhiifama nun godhu inshallah garuu ilma namaati miti rabbiin kafuurur rahiimiin waan balleessite hundaa'uu namaaf inni araarama of duuba deebi'anii karabbii ifitti ol goranii rabbi kadhatan taate rabbi kan keetitti ol goriiti tadabartellee tooyibadhuuti yoo rabbii sii qoode Ibrahim akkanumatti si fuudhaa siiriittee olii gadi hin deddeemin soomanaanii tanuma dhaamsa sii qaba biiftu atisi hurree ate jaartii akkami jaartiin tun jaartii tanteeta dhugaatii mitiin saga jaartii tanteeta dhugaa yoo taate mee akkam ta'uuf waraqaa jirsiiftati mee haa akkam naa taatu heerume Ibrahim jechuunif waraqaa certe moo dhiifte gaa khalaasee heerume Ibrahim jetteeniti waraqaatti kannitee jirsiifte waraqaa mata jaawutti kanneen jechuutillee maali fire tanumaaf gogo yaani dadhabdeete jechuudha atillee waa takka akkuma ishiin baantu umaa godhuufi dadhabdeessa aadi ilaalaman qabdu hoo dadhabanii janfumarraa dhiisanii deemtee waraqaa samata jaaguutuudha umaan pinne irrallee oggatti deebitu sanuma hunoo kanuma duraanitti taate gaa tanumaaf ifirraa gaa abdii firraa murattee firraa waraqallee cirteensaa waraqallee itti kanniteensaa khalaas amma jalaa muramtee jirtanatti fakkaateetilleen inshallah ishiinis karabbi qoodeef hin dhabdu yoo kabraa qoodeefis yoo Ibrahim qoodeefis numa argatti garuu rabbi kadhadhu tooyibadhuun siin ja'an beektu teenya waan siin juun qabu akkanaati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.